Akkam jirtu hordoftoota Black Lion TV har'ammoo civic chapter 1 deebineerra. Civic akkuma beektan kan dura barataa dhuftanii barnoota lammummaaf amala gaarii kan jennu sanii. So civicin barnoota haarawaa miti garuu yuunivarsiitii keessatti xiqqoo fooyya'ee yookaan mudii isin beektan irraa xiqqoo adda ta'ee dhufe jechuudha. San diteeliidhaan laaluuf deemna jechuudha. So let's start by seeing what's the meaning, ethics and morality kan jedhu kan definitionii civic kenname, definition ethics fi morality kenname. Jarri tun ambiguous taatullee kan moojirratti kaa'ame san waliin laaluuf deemna jechuudha. So jechi civic jedhu eessaa dhufe jedhuudhaa fi civic kan dhufe jecha laatiin irraati. Jecha laatiin irraa dhufe jechi sun immoo civis kan jedhu san yookaan civitas. Maqaan civitas jedhamee laatiiniidhaan kan waamamu kuni citizens yookaan maqaa citizen jedhu san bakka bu'a yookaan city state kan jedhu san bakka buusuu dandeettanii jechuudha. So etymological definition civic yoo ilaallu definition etymologicaliitiin kennamu civicidhaa fi citizen kan jedhu san qaba jechuudha. So Latin words jedha. Latin word combine give birth to subject of civics jedha. Jechi kun lamaan Latin yookaan civics civitas kan jedhu waliin combine ta'anii barnoota civic jennee barataa jirru kana nu kennuu danda'anii jechuudha. So generally etymological isaa yoo qabuuf deemtanii inni tokkoffaa wanni qabu qabdani jechi kun kan dhufe Latin irraadha. Lammaffaa civic kan jennu combinationii wordii lamaati. Wordii Latinii lamaati. Tokkoffaa civics, lammaffaa civita kan jennu. Citizen and city state kan jennu kan wal bira combine godhe civics kan jedhu kan nu kenne jechuudha. So civicsin branchii sociality naturally keessatti hin jiru garuu dirqamaaf namni tokko civilii keessa yookaan uummatatti keessa makamee waan jiraatuudhaaf barnoonni kun barbaachisaadha jennee kennamaa jira jechuudha. So civicin branchii natural science miti branchii sociality. Sociality jala akka fiildii tokkotti kan kennamudha jechuudha. Kanarraa ansee kan dhufu definition civicif kennamaa jiru. For example osoo ilaalle Oxforditti maal kenname? Civicin definition Oxfordii maalidha? Oxfordin dictionary akkamitti define godha civic jennee ilaalle? Civic jechuun a study of rights and duties of citizen jedha yookaan citizeniin tokko rightii qaba, duties qaba jechuudha. San kan qo'atu civicsidha yookaan barnoota civics jennee waamnu san jechuudha. So citizenship according to Oxford position that status of being a citizen of a particular country. Kun jechuun maal jechuudha? Citizenship kan jennuun ammas dictionary irraa maqaa isaa ilaalaa jira. Citizenship kan jennuun jiraataa biyya tokko taatanii yookaan immoo dhalataa biyya tokko taatanii kan jiraatan taanaan you become a citizenship jechuudha. So positionii wayiiti wanna qabu qabdanii civicsin kan qo'atu duty fi right citizen yoo jennu citizenshipin sun maalidha yoo jettanii gaafatanii gaafii saniif deebii ka ta'u it's a position or a status of being a citizen kan jedhu kana jechuudha. Biyya tokko keessatti citizenii tokko taatanii argamuun citizenship jennee waamuu dandeenya jechuudha. So civicsin kan qo'atu rights and duty of citizenship jedhee kaa'eera jechuudha Oxfordin. Sarraansi duty and right maalidha jedhee dhufu kana detailidha ilaaluudhaa fi moojulii keessan irratti baay'een jiru garuu detailiin kun barbaachisaadha. Rights and duties of citizen. Duty maalidha? Right maalidha? Kan jedhu kana sirriitti ilaala. Right jechuun right is anything that privilege or freedom of protection from a state or respected by other jedha. Kun maal jechuudha? Right jechuun privilege yookaan freedomii protection from the state or respected by other jechuudha. Heeraan ta'uu kennamuu danda'a raayitiin kun yookaan namoonni respect godhuu danda'anii so raayit jedhamanii kaa'amuu danda'ani. Raayit jechuun wanta tokko raawwachuudhaaf fedhii yookaan immoo privileejiin isinii kennamuu. Privileejii wanta tokko fayyadamuu yoo isinii kenname that's a right jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Oromiffaan jechi kana irra deddeebi'ee himuuf isinii yaalu sababni isaas qormaata yeroo baay'ee kan dhufu Ingiliffaa waan ta'eef jechi Ingiliffaan isin hima yaada immoo Oromifaan isin himuuf yaada jechuudha. So rights are broad classified into moral and legal jedha. Rightiin kun gara lamatti qoodama. Tokkoffaan inni moral kan jennu kana, lammaffaan legal. Moraalidhaan rightiin kennamu jira, legalidhaan yookaan constitutionaliin protect godhanii kan kennan jira. Akkasumatti nama ta'uun keenyaatiin kan kennamu jechuudha. So moral right jennee kennu kan constitutionalaan hin kennamne garuu constitutional kan isa nu qarqaaru yookaan akka nu jabeessu ta'e haa ta'uutii legal right kan jennu kun constitutionalitiin kan kennamu
jiraataa biyya tokko ta'uu keenyaatiin kan kennamu right of legal jennee kaa'uu dandeenya. Legal right kan jennu kun legal rightiin bakkee lamatti qoodama. Legal right jennee karaa lamatti qooduu dandeenya. Tokkoffaan civil right and political right kan jennu kun. Civil right jechuun asitti jedhamuudhaaf akka ilaalaa asirratti maal jedhaa? The right to get social service like health care, education, water, electricity, house and other facilities jedha. Civic right kan jennu siviiliidhaan taatanii yookaan siviilii ta'uu keessaniin raayitii qabdan keessa tokkoffaan heelziidha yookaan fayyaa, lammaffaan edukeeshiniidha barnoota jechuudha. Water, electricity fa'aa kan argattan taanaan sababa elektiriikii fa'aa yookaan kan akka itti argattan siviilii ta'uu keessaniidhaan jedha. Lammaffaan political right kan jennu. Political raayitii isin qabdan, political raayitii qabdan. Political raayitii akkamii? Filuu, filachisuu, sagalee keessan kennuu, sagalee keessan peaceful ta'eetiin demonstrate gochuun, hiriira bahuu fa'aan political right jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. So legal rightiin gara lamatti qoodama. Tokkoffaan siviiliidha, lammaffaan politikaadha. So asirratti xiqqoo bal'ifnee yaadni isaa isin galuudhaaf PowerPointii kan isin ibsaa jira jechuudha. Kanarraa ansee ka dhufu characteristics of rightidha. Rightiin maalidha? Gaafiin ka'u raayitiin akkamitti ibsama? Namni tokko raayitiin qaba. Raayitiin kun kiyyee dhiyoo isin gaafadhe deebii san laatuudhaaf rakkisaadha. Raayitii kennu fakkeenyaadhaaf namni tokko raayitii kana qabda, privileejii kana qabdaaf kana fayyadamuu dandeessaa jedhee yoo isin affeeru raayitiin sun maalidha? Raayitii akkamitti jettanii gaafii kaasuu qabdan. Tokkoffaan raayitii yoo jennu not absolute, not unlimited jedha. Raayitiin tokko bakkee daangaa qaba yookaan dhuma isaa beekuu dandeettanii agas fayyadamuu dandeenya jettanii qabuu dandeessanii jechuudha. Raayitiin sun universaalii ta'uu danda'a. Raayitii biyya kamittuu bakkee kamittuu lafa yookaan ardii ammarra jiru sanatti kan kennamu ta'uu danda'a. You don't know what will become to next planet kan jedhu san dhiisaati. Garuu lafarratti universaaliidha. Universaalii lafarratti qaba. Raayitii lafarraa aga jirtanitti raayitiin sun jira. Fakkeenyaaf raayitiin tokko universaal ka ta'e kaasuudhaaf yoo dandeenye the right to life kan jennu lubbuu qabaachuudhaan jiraachuun sun amma raayitii maal raayitii keessatti kan ramadamu. Addunyaa kamittuu deemtan universaalidha. Achirraan si gadi right comes with responsibility. Raayitii qabdan duubaan garuu responsibility isinitti dhufu san dagatuun qabdan jechuun raayitiin qabaa, raayitii kanatti fayyadamuu qabaa yookaan raayitiin kun kiyya raayitii sanitti fayyadamaa jira yoo ta'e duuba isaatti immoo you have a responsibility that you have to respect it. Kana jechuun raayitii qabdan, raayitii akkuma fayyadamtan responsibility raayitii san duuka kasini bu'u dagachuun qabdanii jechuudha. Characteristic raayitiin qabaa jechuudha. Raayitiin maal ka'e beekuun dirqama waan ta'eef isinitti himaa jirtu. Raayitiin positive negative ta'uu danda'a. Karaa gaariitiin kasinii fakkeenyaaf gahee raayit kan jennu kana fa'aa beekanii dhiirraan wal fuudhu, duraan wal fidu kun fa'aa amma raayitii negative jedhanii kaa'uu dandeenya jechuudha. Raayitii positive raayit kan jennu fakkeenyaaf right to protect from defense of gochuu yookaan ofirraa of ittisuun fa'aa right positive right. So raayitiin gara lamatti raayitiin characteristics raayitiin positive negative jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kan dura kaa'u keenya san dagatina garuu ta'us positive negative illee ta'uu danda'a jechuudha. Responsibility duwwaan jira, universality, unlimited sanuu absolute miti yookaan unlimited miti jettanii dubbachuu hin dandeettu. Jarri sun unlimited limit gochuun limitedha jettanii kaa'uu hin dandeettan. Garuu not unlimited akkasumas jiddu galeessa malee dhuma isaan jiru yookaan nan daangeffama jettanii illee kaa'uu hin qabdanii haa ta'uti responsibility daangaa isinii ka'a jechuudha. So this is a characteristics of right. Asirraa ansee ka dhufu duty. Duty maal? Reefu akka jenni civics ka qo'atu rights and duties of citizen waan jenneef san detail ilaalaa jirra jechuudha. Duty jechuun duty is an obligationidha. Obligationidha duty jechuun waan dirqama isinitti dhufu jechuudha. Oromoffaan jechuutu sana isinitti akka nimni of eeggachaa jira. Haa ta'uti garuu obligation jechuun akka qabaatanitti obligation jechuun dirqama jechuudha jechuudha. So it's something that citizen bound to do or not to do by law jedha. Argitanii citizen tokko kan jiraataan tokko lammiin tokko hojii sanii ni hojjeta hin hojjetu kan jedhu daangaa kun kaa'u obligation yookaan duty jennee kaa'u kana jechuudha. That's what's right is regard to oneself is a duty regard to other jedha. Raayitiin akka nuuf kenname yookaan mirgi nu kenname mirga harkaan qabnu iddoo obligation yookaan dirqamas qabna. Dirqamas mirgas qabnu wal duuka bu'a jechuudha. Yookaan tokko tokkoon wal qarqaaraa ka deemudha jechuudha. Without duty there is no right jedha.
Duty malee raayitiin akka hin jirre beekuu qabdanii. Duty qabaattan malee raayitiin homaa isin harka dhufuu hin danda'u. Kunis waan beestiin daangaa akka isin kaa'uu danda'udha jechuudha. Rights and duties are two sides of the same coin jedha. Saantiba tokko qabdanii saantiba sanirraa garri lamaan saantiba fuulduraaf duuba jennee kennu suni rights and duties jedha. Saantiba tokko fuuldurri isaa hin jira, dugdeen isaa jiraatu. Fuulduraaf duuba isaan adda baasuu hin dandeenye. Saantiba sana addaan baasuu waan dandeenyeef this and right jennee kaa'uu hin dandeenya jechuudha. So rights and duties are two sides of coin jedhu kana qabaachuu qabdanii. So rightiin duty'n karaa lama akka rightii reefutti lamatti kaa'uu dandeenyetti ammallee kunis leegaalii fi moraal jechuun kun raayitii akkuma reefu classify goone ammas duty irratti classify goonaa jechuun moraal and legal duty jennee addaan baafnee kakeenyudha jechuudha. So duty discharged by citizen on the basis of sense of morality is called moral duty. Duty tokko karaa raawwattan yookaan dirqama tokko kabaatan ta'ee dirqamni sun kan mootummaan isin ajajame yookaan namni tokko isin ajajamee ka hojjetan yoo hin taane sun moraalidha jechuudha. Moral jennee kaa'uu dandeenya. So there is no legal sanction behind it. Daangaan homaa yookaan sankshiniin homaa asirratti kaa'amu hin jirudha. Duty moral irratti. Moraalii keessa amma fakkeenyaaf dubartiin tokko sun gudeedamtuu argitee dubartii san obboleettii qabdaaf osoo dhoowwite this is moral duty. Legal duty kan jennu recognized by law argitanii herri biyyattii recognitionii kan itti kenne legaalidha jechuudha. Legal duty jennee kaa'uu dandeenya. So individual is legally bounded to perform legal duty. Individual tokko legally bounded dha. Duty tokko yookaan fakkeenyaaf nama violate gochuu hin danda'u, nama reebuu hin dandeettu. Amma kun punishmentii qaba. Duraan follow godhee akkasitti dhufu punishmentii qaba. So you can't violate anyone's rights. So it is not immoral but it's legal duty. Legal duty waan ta'eef sandee bound dirqamadha jechuudha. So violating rights nama gochuun legal duty jala kataa'uti jechuudha. So example yoo argine respect constitution of the other country, constitution respect gochuu rights of the other, mirga namoota immoo respect gochuu qabdanii, taxi kafaluu, fight crime like corruption, black market drug trafficking jedhu kana fa'a san fight gochuun dirqamadha jechuudha. Struggle are crimes against humanity jedhu kunis dhala namarratti crime raawwatamaa jiru hundu fight gochuun it is moral jechuudha. So as per wanni lamaa jira jechuudha. Ilmi namaayyuu maalidha jedhu kun gaaffiidha. Ilmi namaa bineensa argitanii ilmi namaa maal jedha? Man is a social animal. Man is social animal dha jennee yookiin sababa isaa maalidha akkas keettanii jettanii yoo gaaffii kaaftanii isin deebinuu jechuudha. So maaniin social animality maaliin akkas jettanii jettan man doesn't exist alone but she or he always exists with others in the world. Social animal jechuun namni adda isaa qophaa isaa jiraachuu hin danda'u. Nama waliitiin jiraachuu qaba. Akkasumallee jiraatus hin danda'u jechuudha. So man social being dha. Akkasumatti maanillee social being dha. Uumama namootaanii yookaan productii nama waliin jiraachuudha jedha. Whose life closely related to each other jedha. Tokko kan kooliin tuquudha yookaan tokko relate godhee namni social animal jedhamu san irratti goona jechuudha. Namni adda isaa jiraatu waan dandeenyeef social animal jechuu dandeenya jechuudha. Amma as biraan maaliif civikiin kana kaasee social animal jedhee kan isin kaasuuf yaale maalidha kan dhufu nuti. Understand the recent mind society. Jidduu nama tokkoo fi society jidduu tokko qo'achuuf isin gargaara. Harmonicity waliin jireenya gaarii qabuudhaaf kan resolve conflict resolve gochuudhaaf promote cooperation and coexistence with existing different idea religious language culture it's in different society garuu maal ibsuudhaaf civics concerning isaa as bir understand godha relationship maanii fi society jidduu jiru understand gochuuf isin gargaara jechuudha. So saayinsistiin reefu maqaa sonneeriin taruu baarchisiifoon jedhamu kun namichi maani social animal jedhedha. Baarchisiifoon Aristotle garuu maani political animal jedhe. Maaliif jedhe jedhu kanas alaalu namni political animality. So in Aristotle means man live in the more polis jedha. Man become among the other living in the society governed by law and custom. Namni namaan olii jiraatu malee
akkasumas poolitikaalii animaalidha. Sababni isaas sosaayitii tokko keessa jiraatuudhaaf raayitii isaa eeggachuudhaaf heerri barbaachisaa. Heerri sun kabajamuuf malee waliin jiraachuu hin danda'u. Heerri kan kaasuufi jechuudha. So maanis sooshaal animaal irraa adda kan ta'e poolitikaal animaal sababa isaa godhee loo fi kastamii jidduu waan jiraatu jechuudha. So no human being can speak from the deeds of politics. Politiksii ala ba'uu namni tokko hin danda'u. Politiksii malee jiraatuun rakkisaadha kan jedhudha jechuudha. So the origin the development civic education kan jedhu kan chapter 1 paartii lammaffaan isin deebiinuu galatooma subscribe like share gochuu keessan dagatiin hayyee qarqaara chapterii keenya jabeessaa isin deebina jechuudha.